utuu tikeen jiraate re'ee bineensi nyaatu utuu gamtaan jiraate walii galteen jiraate roorroon nutti hin jabaatu dhaggeeffadhaa barreeffadhaa warri amma nutti jiru kun illee gaafa sana waan lubbuudhaan jiran nutti hin fakkaatu hin dhalanne waan ta'eef dhalatus natti dhalata kan naa dhalatu heddummaachuu baatus kan naa dhalatu numa jiraata waa baay'ee jechuun danda'u waa baay'ee sin dubbadhu ani garuu gama kootiin qarshii 10,000 waanuma hin qaburraan hangumaachaa fi 10,000 waanaa godhaas yookaanis zariuniif waa godhaa yookaanis raayyaan fakkaata ta'eetu hin ta'in anaa fi anatu of beekaa sanumaa fi zariunii qarshii 10,000 Sufiyaanis kunoo na bira jira qarshii 10,000 gumaachee jira walitti qarshii 20,000 akkaawuntii keessan irratti isinii galchina keessaniin jedhu silaallee keenya jechuun nama raraa natu sin bira hin jirreef hanqaanfadhe mad keenya yoo hin jedhe nama rara ture ammoo waan inni keessa dabarfate zariunii fi manguddoon keenya naannoo Tuulamaa kan amma naannoo bakka mamaraatunitti hidhamu kanatti dhalatanii kan Ameerikaanitti ani argadhe tokko manguddoo seenaa tokko eda'oo boru maaloo warri finfinnee wallaaltan asumaan ergaa koon dabarfadhaa warri finfinneen isiniin galin warri Tuulamni maal akkasiin taate isiniin galin warri dhukkuba Tuulamaa dhukkubsachuu wallaaltan eda'oo boruu irraa baradhaa maaloo irraa achirraa haasa'ee du'e eda'oo boruu waan warri moo naannoo biyya Ameerikaanii jiraattan waan eda'oo boruu walitti qabee addunyaa kanarraa galee maaloo walitti nuu qabaa nu maxxansaa isinii jechuun amaanaa dhaammadha yoo maxxansuu hin dandeenye moo nuun hin maxxanfannaa waan keenya hawaasaaf dhiisuudhaaf sabaaf dhiisuudhaaf waan keenya nuun hin maxxanfanna yoo isiniif mirgaa immoo waan eda'oo boruu walitti qabee duniyaa kanarraa galee walitti qabee utuu hawaasa isaatii fi gadin dhiisin addunyaa kanarraa galee an dhugumatti isinitti muudhaa fi eda'oo boruu hamma kanatti hin dhabansee gandan jiru fagoon jira xiqqoosi amman galutti ani birrii 10,000 Sufiyaan birrii 10,000 isiniif galchina nagaa tola kan facaafanne amar gujji nagaa walloo argu ulfaadha galatooma obsaatis xiiqaatis masarat asli atilleen galatoom ulfaadha viidiyoo irra jiru imimmaan qabnaanim viidiyoo moo imimmaan tuna qabnaanim ni xiqqishuu garaan kan kokun fayyaan qabu saniifini viidiyoon kan akka inni mul'anne godhe dhiifamanaa godhaashi. Ulfaadhaa galatoomaa ustaad. Ustaad Sufiyaan dubbatanii xiqqoo. Hin dubbata. Namichi kun umriidhaan naan gaba ta'us qabsoo Oromoo keessatti warra nuti magaalaa Finfinneetti dhiibne keessaa gaaratti baddaatti godaanne obbo Intini Biraana fuudhee deeme gaafa addi bilisummaa dhufee magaalaa Finfinneetti dhufee seenu gaafani dabballummaa leenjifamee. أيا بردنا من تسلما والله ربك ينبدا سنيما الحمد لله يا موتي علما أمنت إسلاما تلشاجرون ما انفرما تركنا كل المانما سلاسة كاركنا لما دنيا تغمجون تنجرات ما حرت تنجرات برو بدا فما يا الله يا رحمن ثبات نوكني نبدا افتديني رحمتك ديني والله ديني كان نما بدا فمنه نجرچن سينا وركين بادنه نورك جراف ذهبت وساد obboleessa obboleettiiti waan xiqqoo tokko si yaadachiisu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh islaamummaa jechuun maali islaamummaa kana eenyutu awwee dhabe eenyuuf awwee dhabe nabiyullahi ibrahim khalilur rahman alayhi salatu wassalam abbaa isaatiif awwee abbaa ofiitiif islaamummaa awwee khalilur rahmaaniin ta'ee inni irra filatamaa ta'ee gama rabbiitti dhiyaataa ta'ee rabbii isaa irraa islaamummaa kana abbaa isaatiif awwee argachuu hin dandeenye abbaan isaadha sheenotti afeechaadha abbaan isaa hin arganne nabiyullahi nuuhi alayhi salaam ilma ofiitiif awwee ilmi isaa islaamummaa hin arganne anbiyaa gurguddaa ta'anii jecha nabi muhammad alayhi salatu wassalam adeera isaaniidha abaa xaalibiif awwanii qul laa ilaaha illallah osoo isaan jedhaniidha yaa innaka laa tahdii man ahbabta jedhee rabbiin qur'aana isaa irratti buuse abaa xaalibiin islaamummaa hin arganne jechuudha nama gurguddaa anbiyoonni gurguddaan akkasitti aalii ofiitiif awwanii islaamummaa dhaban kennaa rabbirraa ta'e ati nasaa islaamummaa badhaafamtee arra qadrii islaamummaa wallaaltee ittiin sirbitee miidiyaa
xiqqoo kana argattee akka nama addunyaa guutuu xaxaxareetti silkii bitattee ittiin islaamummaa dagatteetuma dhiichistee sirbaa oolta. Maqaa islaamaa baattee ofumaa keetii deemtee nama arrabsaa oolta. Maqaa islaamaa baattee lafee namaa nyaachaa oolte salaata waqtii 5 hin salaatu. Bar islaamummaa kana rabbiin harka isaarraa nama badhaasa. Islaamummaan gabaadhaa hin bitatamu. Maallaqa qabaatteef siin kennamu. Bareeduma fuula keetii ilaalamee siif hin kennamu. Rabbiin rahmata isaa keessaa islaamummaa abbaa barbaade badhaasa. Garuu ati itti wallaalte qiimaa isaadha. Bar kennaa tokko yoo ilmi namaa sii kennee sa'aa tokko ka'ee sii kenne bar abaluu kiyyannaa kenne jettee jabeeffatta. Islaamummaa kennaa rabbiin harka isaa irraa rahmata isaa keessaa si badhaase ati arra qadrii isaa wallaalte.